tajaajilu iddoo kanatti. Ana budaanna nyaatee lammattiin yaada waaqayyootiin ajatamee akka waaqayyo naan jedhetti ajatamee na karaa ta'e irra hojjeta irratti sinitti nama kana gabaasee nyaata. Iddoo biraatti budaanna nyaate deemee mana isaan dhaqa. Abattanii kubbatanii dhageessu. Inni majaajilu bakka dhaggeeffadhaa gaawwan gubbaa keessan lafa keessan dhaggeeffadhaa gina. Na bara 2003 keessa jechuudha. Budaanna nyaate. Budaanna nyaatee mana isaanii naqee deemee kutaa wayii jira. Dhaqeen taa'ee laban taa'ee jechuudha kutaa biraa keessaa nama guddaadha namichi jechuudha. Ittuman taa'ee jechuudha. Waraabessi lama dhufee kutaa wayiitti darbe. Ani immoo taa'ee ni ilaala. Na kutaa waraabessitti darbee wangoon immoo achi baatee kutaa waraabessi ba'ee fudhattee dabartee wangoo lama taatee jechuudha. Na taa'ee man ilaala. Manichi dhagaadhaan ijaaramee jira. Balballi isaa immoo isa akkas naannessanii baname beekeen banatu. Achumatti hin argeessu. Manichumatti hin argeessu. Lakkaa nan ilaalee nan taa'e waaqayyo na nyaachistee egaa nan nyaatame jennaan hin nyaatamtu waan sin jedhe biyyaa godhi naan jedhe waaqayyo. Nama sinitti jiru qabii waan waaqayyo jedhe godhi hin duutuudhaani. Na kana booddee nan ilaale nan taa'e kana booddee achi barattoota qaba wayiitu jechuudha. Dargaggoo nama afur qabu darbu. Qaba wayiitu mafuun turte naannoo isaanii godina Maqallee Wallaggaa keessa wantichi bakka isaanii immoo wal keessa jira namni waan isaan beekamu waan ta'eef isa kana naa ta'u. Na waaqayyoodhaan maal nan nyaatamaa gaarra na nyaachiftee hin jira waaqayyoodhaan. Na kutaa jiru keessaa ijoollee dargaggoo nama arfanii yaasanii achi as babaasanii har'aa kutaa keessan bultanii isin gorra duuba bultoodha. Magarradaa wayiitu jira. Magarradaa wayii jira. Magarradaa kana magarra bultuu keessummaan immoo gara kutaa sagarbii qe'ee bulu naan taa'ee naggeeffadhaa. Ittiin naggeeffadhu mana bareedaa jechuudha. Aadii wayii waliin qabu abbee. As jedhee man naggeeffadhaa balbala beekeen banadhu xumurameera jedhee man ta'a. Na adii wayii waliin qabu beektu gaa warri kaan ganaan ta'etti dhufaa yoo waaqayyoodha. Naan. Ameen jedhame. Keessaa baasaati. Ameen jedha. Meeshaan erga mirgaa bu'uudhaan dhaabate hin naqqaame dhaale. Lakkaa kanaan booddeetti nan naggeeffadhe kutaa kana keessa taa'ee naggeeffadhe. Kana booddee nyaata naa fidanii lakkee ani tajaajila oolee dhufeetu nyaatti hin jedhe. Kana booddee silkiin iddoo gara garaatti dawwalame. Gaafa waa argamu mee beektu warri kaan waraabessi gara karaayyuu isa gaafa waa argamu. Warri kaan beektu gaa. Halleluuyaa. Ameen. Na gaafa waa argamu garagaraa naaf beektu gaa. Sun qaban beeku. Ameen. Gaafa waa argamu laa waa lamma gaafa tuuti tokko ta'u ndaawun mucaa sar'aa diree asaa'u sanaa ta'u. Gaafa iddoo tokko waa argamu karaa iddoo wal waama jira karaa wal waamutti ga'e karaa wal dhaggeeffachuutti ga'e kana booddee biddee wayii naa fidamu nyaadhuudhaan lakkee anuun nyaadhu baay'een kuseeraan jedhan na akkasin darbe achumaan kutaa kana keessa kun kanaan jedhan ishiin jedheen naa kennanii xarapheessaarra jira jechuudha. Shaanxaan kun xarapheessaarra jira na booddee akkasumatti darbee gaafa itti darbu jechuudha. Takkaas hin agarre kutichi hin jirus. Beektu gaa warra waajjira kun ammayyuu. Wanta dhibeen malee see tokkitti kana irratti ammatu akka takkam godhana rakkisaadha wanta baay'ee cimaadha dubbiin isaa cimaadha baay'ee rakkisaadha. Na kana booddee kutaa sammuu qaba akkasuma alaabaa kutaa kana keessa bulinaan jiran ijoollee isaanii immoo kutaa keessaa yaasaniitu magarrajaa wayii jira gara kana ciistuu jedhanii kutaa keessaa siree baasanii siree achumatti dhiisanii manxaafetti abbaasanii ciisa ijoolleedhaan as ciiftu sun immoo jedhanii nama furu isaan ijoollee dhiira nama anaan immoo kutaa keessa bultan baay'eedhaan jira. Kana booddee haadhi manaa namichaa maal gooti beektu kutaa biratti achina dabarsiteetu kana booddee maal gooti keessaanii qaba cufaa qaba keessaan waan cufan qaba keessa galchuun alaanis gaafa mana keessaa naqanii ergalanis hin cufama wantichi gaafa cufamu jechuudha. Ishee keessatti shittee kudditta fuutee narra buufteetu waabbo mataa koo kana jala deebiftee xirgoote naa hiite miilla koo kana jala deebiftee naa hiite kana booddee raati naan jette kana booddee deebite kana booddee man dhaggeeffadhe nu manciise yaa waaqayyo na nyaachiftee gaa
nan nyaatan egaa yaa waaqayyo irraawwate egaa kan gina edhaameen aan bira waaqayyo yaada kee duwwaa dhaggeeffadhu nyaatamtu isaantu wal nyaatan aan bira nekketani warra diina koo waaqayyo walitti deebisadhaan warrumti miidhama akkasi qabdame waaqayyo warra diina koo walitti deebisadhaan na kana booddeetti baanii naannoo isaatii ja'a naannoo isaatii shanii ta'e jechuudha hin deeman dirree tokko jiru iddiriin immoo jira beektu gaa warra iddirii qaba iddirii jira haalleluuyaa ameen milfaata miti ameen na kana booddeen deeman dirree tokko irratti deemanii akkanatti irratti wal arganii dirraa qabu akkuma iddirii keessaa nama sirriitti mataa bu'ee qarshibaataan jira mar'aan jira akkasuma miseensi jira akkuma dirree irratti wal arganii akka tasaa waa arganne waan ta'eef mana keenya dhumne annee nyaafuunaa kutaa tokko keessadha isa magarrajaa nati gaditti magarrajamee jiru keessai lafa magarrajaa ijoollee keenya jira kutaan sun immoo cufamee hin jiru kutaa afur qaba kutaa sadaffaarra hin jiran kutaa sadaffaarraa keessa jira achi keessaa fuutu jedhanii taa'u kana godina naga naakkai naan gede waaqayyo nan ka'ee yaadu dhaggeeffadhu nan ka'ee sattareen ka'ee gaafan ka'u ofirraa hiikeen isa jalaa hiikeen isa irra keessaa hiikeen siree marra kaa'een sattareen ka'e na mucaa nan ka'e balbala banadheen akkas balbalitti as kasal deebiseen mucaa asii gadi ciisu mucichi sadaffaarra ciisa isuma sadaffaarra jiru immoo fuudhi naan gede waaqayyo na akkasinatti darbe magarrajaa akkas ol saabeen maaltu immoo jira beektu giximaas immoo jira giximaa qabachuudhaaf dordargee jiru baay'ee jala ga'eera jechuudha wantichi torbeetti gadeera sanbata guddaa galgalatanii dorgommeen sun immoo facaasaadhaaf arbii keessa jalqaba baay'ee saatii halkan isin taphatu yerootti barii ta'anii taphatu kana booddee nan ka'e akkas sassaabee ka'een mucaa sadaffaarra jiru kanatti immoo annuudhaatti immoo miila isaa akka kana booddee jala lixe yaabee sadat jedheen gangalcheen fuudheen baadheen du'a mataati yaabbe waaqayyo abboomnaan maaltu hin ta'u saat godhee fuudheen gangalcheen lafa ciisichan sinarraa ka'eettan geesse saat godheen naqee irra ciisichan seenu akkuma sennaa deebiftee naa hidetti godhee jala deebiseen shireefi achi deebisee deemneen achumatti balbalicha immoo gaditti deebiseen ofii gooti immoo akka nama mee waa jala badu suufii ol qabadheen lafa mucichi ka'ee jala saataaf jennaan keessa nasi ol badee yaabbee dakka keessa natti ol badee sadat jedheen keessa ol bade kana booddee inni fadhaatu balbalarra dhaabatu kan jedheen ima dhaabatu ani moja korra buufadheetan akkas kana korra buufadheetan ilaal du'a makoo jira ga'e du'eer kanarrattan du'a jireenya dhee wareegee ba'e bare biddeenii miti dhugaa tokko dhugaanitti naan jette burreedha taanaan burreedha jedheen dubbadha diimaadha taanaan diimaadha jedheen dubbadha kanaan wareegeen mata yaada godhe eessatti jechuudha na kana booddee nan dhufanii balbalicha baname keessa buusan kana booddee saanqaa gochuudha wantoota qarapheefaa isa irratti barreeffamee waliin barreessan irra jiru akka fuutee dawa buuse isa dawa buuse inni tokko kana booddee inni jaajjan amala isaa keessatti immoo gaafa nama raajessan beekto gaawwan isaan haalleluuyaa ameen jedhaa qubattiin kun jiru qabdi hannuunni kun waa hojjetu aguudduu miillaa kun waa hojjetu waa jijjiru haalleluuyaa naa beekto gaawwan isaan maalum bashii inni biyya kanaa immoo hin caalata waaqayyooti haalleluuyaa naa kana booddee namni laal bananii keessa buusan balbalichan banan gaafa balbalicha banan qabu nama waan tutti mammooti isaan nama qabu na kana booddee erga balbalicha bananii keessa buusanii booddee tokko morma sana qabu tokko miilla qabu yaabbee namni kenni ilaallee akkuma kujichitti maramee jiru sanatti hidhamee jiru ani naannessee ni deebi akkuma deemnaa hidhetti ni deebi ani sirreessee ittiin deetti deemis ilgootee naa hidhattee iteefi kana booddee tokko miilla qabu tokko miilla qabu jechuu qabu tokko morma qabu lama du'aadha namichi du'a mataatti kana booddee fidanii akkas gadi fidanii akkas saataatti deeman baasanii gaabeettu lafa sira walgahii ta'an immoo itti immoo nyaatan lafa sira walgahii ta'an irratti nyaatamu gatti qabaddaan isuma na kana booddee muummee lama keessanii yommuu isaan albeerra kaanii abbabbarra kan nan ilaalala jedheen yommuu itti isaan baarra kanii qalan wanta dhibu nama suusii caatii suusii gamshaa namni qabu cal jedhee qoosaatti hin taa'u ofin beeku ammas argutti wanta dhibu
dhiigillee lafatti namne jechuudha yommuu itti san gurraanii itti babbaatanii nama qaba nama kennuuf qaba irraa garaan nama kennuuf qaba kana booddee gurraanii maal jedhanii jirta isaa buusanii ilaa xinnoo see waliin ga'u jechuudha xinnoo dhuma see waliin ga'u xinnoo masee waliin ga'u irratti wal qaba akkami goggorotoo teenitti namni irraa qachi namni irratti wal ga'a ndaa'uun lafa dhiisisa dhiisitti itti jedhanii lafa arraa baate naa irratti wal qaba lafa biyyoo sanaa leedhaa jechuudha lafa biyyoo sanaa namni argame irra daachii arge waaqayyo nutti ne irra daachii isa seenaa qabatamaa isa narratti ta'edha malee immoo isa namarraa ta'ee namarratti ta'ee aasaa miti isa narratti ta'edha irratti wal qaban lafa dhiigitti tobe garatti jedhanii beektu gaafa sunan garatti jedhanii arraabu beekama naa maaltu ta'e beektu kana booddee nyaatanii irratti wal qabee waliin galu tasuma waliin galu saatii baraariin jechuudha saatii kun wal akka dabaatedha baraariinsaa beektu gaa baraariinsaa yoo dabaate saatii kudhan yoo baay'ate isa yeroo hin danda'e haalli mijatu ta'ee yoo baay'ate saatii kudhan wal akka kudhan wal akkaadha dhaggeeffadhu duruwaati kaa waan baay'een beekaa asuma gidduudha namuma ta'an gar tokko itti fayyadamu naannoo nama sanii tokko tara waan gurgurtaa jira naa maaltu ture jechuun xaawayyi naa maaltu ta'abeettu kana booddee inni akkuma takaati moo qilleensu battennaan fiigee tokko wantichi battennaan daqiiqaa lechuma jaarta argitu ilma tokko kana booddee sa'aatii 12 amma ta'e nuftee galtetti amma haadhi gurgurtaa galtetti amma abbaa gurgurtaa galtetti ilma ciisan kan waaqayyo malee hin ka'u jedhi waaqayyo malee waan hin dinne nan ciisa kana booddee sa'aatii 12 ta'e sa'aatii 12 ta'e nan ciisee sa'aatii 12 10 ta'e ruubii ta'e 20 ta'e 25 ta'e walakkaa ta'e 35 wajjin ta'e 40 wajjin ta'e kan naan jedhe waaqayyo saatiin lafa gada saantaan koo buute argeera miti isaataat godhee waaqa naa godhu immoo balbalicha immoo beekee hin badhadhu isaan barii dhufan waan ta'eef balbalicha hin sirreessan abbaananii ma keessa buusanii dhiisanii ol galan kootti hin badhamee ma jira saantaa koo fudhachee gadeen gadi ba'e balbala mana balbala duratti jechuudha isa jalatti qayyabatan wanti akka handoodee baala wayyaa achi jira jechuudha akkas xarapheessaa wayii jira achi jalan taa'e nan taa'e qayyabee man taa'a naa haadhi manaa gadi baatee akkas gad baatee akkam jirtu nagaa keessanii hin jiruun nagaa galata waaqayyoo ta'e kana booddee makiinaa wayii dhufe akkas dhufe kana booddee akkam makiinaan dhufe fiigee darbuudhaaf ka'e dhaabbachaa deema kadhattii tokkotu akkas kanaa bukkee taa'a akkasitti godheen akkas ilaalee naa akka harka itti qabatte nan gadi keessan gadi kana booddee ol galti maqaan isaa nama ta'eedha inni musa maqaa isaa waamu kotti nan dhiisi naa kana booddee maaltu ta'a beektu ol galti dhugaamte ijoollee inni dhabamte makiinaa keessan jiran ilaali biyyootti gudda dhiyaate saanduqiitti muka booyyeetti gurje dongiitti gurje amuma iyyutti kaan maannennaan mucaa keenyaf fe'amee du'eedhan ilillee guddaa waaqaa kennaa ati murteessiti itti walii gali malee inni sin nyaadha sin jedhu sin nyaatusitu isatutti galagalee nyaata malee narka mirgaa fuula raasaati warra diina kooti waaqayyo waan nyaachisara maqaa beektaa maqaa yesuus kiristoosin ajajeera yesuus wanti ol deemaa karaatti guduudhaaf harkaan fudhatu yesuus fudhaan harka keessa laaka fudhadhaan wanti ol deemaa karaatti aabuudhaaf wanti wareegachi nama wareegee jiru tokko jira maqaa beektaa maqaa yesuusin inni karoorse kun karaa taafu